مدة مسكينا ركون على منا تجرتو جنينا ولا لدان كان في خنات دينا ولا لدان كان في خنات دينا غير عجبين يزان أيا المنما غير عجبين يزان أيا المنما هي أكتها جرتو دوبرتي دائما تربدو يا ربي يا درمتان زمان ترمدو يا ربي يا درمتان زمان غريجنكي أبسي غريد الدبتين من هدا سعودي واني سمودته أنغا أبسي وانوبسو فتاته خانيس لبوم باتين خانا جمراتين خانيس لبوم باتين daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qophiin irraan tanaa qophii baqattoota Suudi Arabiyaadhaa warreen gartee cinqamanii cittoo fi haayii mana hidhaa keessatti hojjetan sana obboleeyyan keenya jarri sun nama akka keenyaa laalkaa ka gabbatee quufee silaa gartee fillee nyaatee dhufu fadhu duba alaa kullee al duba jiruun addunyaadhaa gartee gaa jireenya garaa ifi guutan jireenya fooyyeffannoo jedhanii mana hidhaa rabbiin isaan guutee duba gartee qabamanii jiran isaan kanaaf du'aa godhuu isaan kana gartee gaa waan dandeenyu wanni bira dhaabbachuu dandeenyu silaas akka gartee mootummaa biyya teenya dhagaatti darbannee irratti baanan jennu biyya biraa keessa jiran biyya gartee islaamaa taateeti islaama irratti duulu jirti duraanuu biyyi tun biyya rakkoo qabdu turte alaa kullee gartee waa'ee kanarratti duba gartee gaa waan xiqqoo takka qabanne dhiyaanne jirra namuutuu bakka dandeenyuun hidhamtoota keenya rabbiin haa baasu rabbiin gartee furmaata baatii sha'abaanaa keessa jirra guyyaa takkaa jirra guyyaa muraasaa kana keessatti mee rabbiin xumuraatti gartee isaanii xumuramanii bahanii galanii rabbiin waa eebbisiisu kanarratti aansuudhaan maalummaa gartee nu kana keessa gartee shakkiin keenya kana keessa nama gartee gaa namuutuu akka mudannoo garaagaraa nama gartee biyya alaa biyya biraa kanallee deemee jirutu nu keessas jira kanatti aansuun obboleessi kiyya kanatti aanu kana Mujaahid Idris Saawajjiin turtii gaarii gama isaatiin isin dabarsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Saniif obboleeyyan kiyya obboleeyyan islaamaa khutbaallee waan dheereetu khutbaa dheereessuun sammaan tana rakkoo gadda saniitu akkan khutbaan dheereessu na godha. Saniif obboleeyyan kiyya obboleeyyan islaamaa uummanni Suudii keessatti hidhamee jiru san kanichi keessatti dhaluu jira. Kachi keessa waan nyaata dhabee akka bakka wanni biraa isa qabdu jira jechuudha. Kanichi keessatti sammuun isaallee aqliin isaallee garagaltu faati. Saniif rakkoon Suudiidhaa rakkoo yaachiftuudha. Saniif nuti illee irraan tana baatiin keessa jirtu baatii Shaabaanaati. Gariin keenya soomana afaanii qaba. Saniif du'aa illee goonuu jechuudhaaf as baane akkasitti uummata Suudii san rabbi nu haa baasu. Rabbi nu haa baasu. Akkasitti uummanni san akka islaamaan tana isaan yaadanii kutaniif akka eega dhaqanii ta'an wal dhabde duba. Isaan eegechi dhaynee booda rakkoo ofirraa illee baafnee warra keenya irraa illee rakkoo baafnaaf kutan. Akkasuma osoo hidhaan seeniin durattis warri diin islaam cinaa dhaabbachuu jiru isaanii dhokkaan diin islaamaa cinaa dhaabbachuu jiru duba. Warri Awurooppaadhaa warri Ameerikaa keessa jiru warri bikka biraattis jiru hanga isaanii diin islaamaatiif quuqamaan ture. Miidiyaa islaamaa bira eenyu dhaabbata gaafa jedhe isaanuma bira dhaabbata. Ulamaa islaamaa bira gaafa jennis isaanuma bira dhaabbata. Saniif uummanni san warra islaamaan tan nuti addunyaan tun guutuun kaatee fi dubbachuu qabdu ture. Saniif rabbi nu haa baasu jechaa na boodaas nama hedduu jira garsaanii dabarsaa. Wassalaamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessi keenya khutbaan dheeressu jedhan immoo khutbuma sanuun jedhu yeroo keenyaaf harsaa jiran akkasitti obboleeyyan keenya gawaayii baqattootaa biyya Suudii ka hidhamtoota biyya Suudii jiranii wanni irra dubbachuudhaa kaane nama rakkate malee rakkina namaa namni namaa dhukkubsatu hin jiru jechuudha. Dhukkuba tokkoon nama qabame malee dhukkuba namtichi tokkotti jiru ka beekuuf hin jiru.
akkasitti obboleeyyan kiyyaa akka mammaaksaatti biyya keenyatti nama tokkotu wajjin baasii malabbaa booraa jedhanii. Akkasitti kadhataan namni waa kadhatu dhannaan aboo deeminarraa jedhe rakkadheen beekaan rakkina keetii beeka tujjaara. Akkasitti nama deemee beekutu rakkoo namaa beekee yaa rabbi namaa jedha obboleeyyan kiyya namni mana taa'e biddeena waa kutate biyyaa dhufe ammaasis qaryaa bareedduu kana taa'ee kashaa jette bariin yaadattu. Isa isaan qoraan fakkaatanii kanatti gufuufa fakkaatanii mana hidhaa ciisaniis akkuma waan isaanii anjama jiranii nama fakkaatti yoo rakkan. Akkasittiin gaafa tokko na fuudhanii deeman anaawu. Sudaanumaas akkasitti nu tuffattu kana ka. Kanuma xarafaa kanas ichi gaafa sana fagoo nuuf fakkaata makiinumaan dhanne yar. Amaaraa kee Gondor keessa baane xiqqoo achi nu saamani. Akkasitti ka. Gaafa wagga kana anillee xiqqishoodha beekta isiniif ani maami daqiiqaa tokko ittanilleedha. Dheera isinuu dheertuu miti. Akkasitti bakka deemeetiin isii dhumaasii kanatti ka. Gurbaa dheera kiyyaa tokkotu immoo dirqiin akkan deemu na godhe silaa dallaaltichi nan fuudhu beektaan xiqqoodha. Mana isaa dhannee bulleetitti dubbanna jennee dhannee jennaan na wajji deemuu fedhaame gurbaan. Akkanumatti inni nu fuudhee deemu sun gabbaye ka. Manaa gabbaye jennaan ati xiqqoodhaati diduun ni malaa naan jedhe. Bar nama wal kakaasee hamileedhaan wali kakaasee hiriyaatu dhukkee walirraa kaasuu jira ba. Akkanumatti hamileen akkaasuu jedhee akkan deemuudhaaf akkasitti yeroon ol seene naan jedhe akkana ol dheeradhu naan jedhe. Bakka hanga qaallichi namichi ol seenutti dheeradheen ta'an xiqqoodha beekta. Ol ka'i naan jedhe yeroon dhufe bakka akkanatti hin dheeradhe ka. Ni hidhatta naan jedhe. Akkanumatti deemee miilli karaa kanatti tokko sadii na dhoo'ee tokko bakka lama na dhoo'e wali shaniimi. Yeroon achi ga'e yeroon achi ga'e ka bakka shantu nama la'e haana jala ni deemne daangaarraa kaafne Suudaanii mishingaa keessa. Gurbaan mishingaa nyaachaa deema. Mishingaa nama. Lakki. Daakuu kabajame daakuu mishingaa daaka maayyii gorree nama biraa kada Suudaan. Akkanumatti ka. Yeroo dhayine gaachi numa teenye dalagaa. Akkasitti dalagaa saniif gadu keenu kaase gadhiisuun dheeraadha. Akkanumatti beekta biyya namaa kanatti maraattuu fi dhamaatuu fi xiqqoo guddoo si taphatti beekta. Akkanumatti gaala tokko fiddee ciibsite gurbaa xiqqishoon tokko ka. Usuma dirata waan gaaluma kana bakkaan yaabbata gurbaan amma dhamaatuudha mataan fayyaan qabu naan jedha xiqqoo dhammaan. Silaatiitii barna jalaa hun dubbatu. Naanuu naasoftu. Nan tuffadha. Akkasitti gana harka buun jedheen irkabnaan jettanii yaabbadde. Kooraa duubaan hin taa'e muka duubaan gama dugda duuba udduu lafee guddoo sana. Mucaan lafee duuba ilaan guma sanatti na gabroomsuu barbaade kooraan raawunan keenya dugda duuba na kaaya lafee san irraa achii gakkunnaan ka'allamta kun bil'amsi akkuma nama fooqii guddoo kanarraa gaccaccabe. Ganaa achiin hin taa'e hanga ijoolleen keenya ta'anii na laalanitti suutanaan deema. Waggachi deemee gaala Suudaanitti jennaan ni ce'e akkana jedheeni ganaa gaalli akkana jedhaa mila. Akkana akkan ni jedhu ani solu taalee lafee sana keessa udduudhaan. Udduun sun na bilchaati gurbaan dura gurbaan sun za'aanarraa fudhate za'a bareedduu tokkoon qaba. Achi booda lubbuutti guraara naan jedhe. Ni ceene niiniyye anziluun jedha beekta mucaan nan dhaga'una. Kun na bilchaate akkanatti garaan irra gaddaqeen luka jala kaa jilbaan natumaa deema luka garaasaa jala maradheetiin garaan irra ciise. Akkasitti geesse xiyyeeyyan bilchaadhee yeroo ganna buuse. Angaala wayin beekaa gaalli nattaariya gaaluma sanu na jala ceesise ka.
zaakiyyaa fi qophee kiyya naa kennuu dide qophee sanarraa baase. Tanuma raatamuti. Xiqqa. Akkasitti na ganna buusee bakka wagganii naa kenni jedhee bakka na jala ceesise gaala. Jalaa ce'uu dadhabeen bilchaadheera. Deemin jedhe gaaluma narra dhaqeetiin caayaa ciise. Achiin booda gaatira deekkan galee sarbaan kun guyya meeqaa tam hojiin hojjenne gaa akkasitti jaamaa bal'aanii fi dhamaatuuf fayya qabaattuun si taphattii nama dhukkubsatee beeku dhukkuba namaa beeka jechuudha. Akkasitti wannan kana jedhee fi fuula duraaf du'aa'ii tan kanan irraanfatinaa jechuudha obboleeyyan kiyyaa gabaatii soomanaa kana keessatti itti dheedheedhee afoonaa lillaahi wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مونا نور كتاني هاي إنما قبي بر أما نما تنمشي عبد الرحمن غونا ويبر akkasitti obboleeyyan keenya gartee gaa hasuudii jiran hedduu takka gartee asii akka dandeenyutti jechuudha hanga dandeenyuun du'aayis godhaafii jirra silaas wanni nuti dandeenyu du'aayidha waan ta'eef mee isaan kana gartee soomana maatii isaaniitii wajjin rabbi haa soomansiisu bismillaahi rahmaani rahiimi maatii isaaniitii wajjin rabbi haa soomansiisu mana isaanii rabbi nu haa galchu mana isaaniitii rabbi nu haa galchu nagaa wajjin haa soomansiisu nagaa wajjin haa soomansiisu xiqqaa guddaa isaanii dhiiraa dhalaa isaanii hunda isaanii rakkina san keessa rabbi haa baasu silaas mootummaa keenya kaasii kanarra nu baasa jennee waan eeggannu mootummaan isaa olii rabbi rabbummaan rabbi nu haa baasu وعلى ذلك بحق سبحان ربك